akkasin hin darbine hundumti keessanuu sagalee kana dhaggeeffadhaa. Gaaffiif deebii obboleettii keenya Warqii Kafanaa wajjin taasifame maal irratti akka taasifame yaada akkamii akka ka'e yaada akkamii akka isheen deebiste wanta baay'ee namatti toludha. Dafaa dhaggeeffadha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Kam jirtu nagaa keessanii? An nagaa godha galata Waaqayyo. An obboleettiin keessan obseen nagaa godha Waaqayyo haa galateeffamu. Tole har'ammoo badeen ture jechuudha. Haala tokko tokkoon toora irratti argama yookaan waan tokko poosti gochaan ture akkas ji'a shawayyuu ga'eera. Obboloonni eessatti baddinaan jettaniif hin banne jira. Kanaaf har'a dhufeen jira waan haaraa tokkommoo isiniif qabadhee dhufeera. Kunis gaaffii tokko obboleettii tokkoof dhiyeesse. Gaafficha garuu maal akka ta'e isinitti himu garuu sagalee ani dubbadheen itti aaneen dhiyaata. Barumsa guddaa wanta barumsa guddaa qabudha. Hundumti keessan ilaaluun yaada keessan koomentii irra nuuf kaa'a. Akkuma kanallee namoonni biraas akkasiniif dhiyaatan gorsas of keessaa qaba wantichi. Kanaafiyyuu koomentii irratti yaada keessan nuuf qooda. Akkuma kanallee obboleettiin keessummaa koo taatee yeroo ishee aarsaa gootee sagalee kana naaf waraabde obboleettii keenya Warqii Kafanaa jedhamti. YouTube channel ishee Warqii Tube jedha. Kanaafiyyuu maqaa yookaan channel ishee linkii isaa koomentii tokkoffaarra isiniif hin kaa'a. Wantoota baay'ee babbareedaa hojjechaa jirti. Keessumattuu rifeensaa akkuma kanallee fuulaaf jechuudha. Obboloota yerootti deddeebi'anii nyaata hojjetan fuula irratti wantoonni tokko tokko nama ba'u. Kun garuu fuulli keenya miidhagina isaa eegee baasii tokko malee waan mana keessaa hojjetamuun akka fuula keenya bareechannu waan baay'ee hojjetaa jirti. Kanaaf dhaqxanii subscribe gochaa akka hordoftan isiniin jechuun jaalladha. Channel ishee linkii isaa koomentii tokkoffaarra isiniif hin kaa'a. Sababiin isaas ofii ishee dibachaatidha kan isheen argisiisaa jirtu waan ta'eef waan isheen fayyadne tokko immoo dibachaan argisiistu waan ta'eef rifeensallee akkuma kana dibachaati kan isheen argisiisaa jirtu waan ta'eef dhaqaa hordofaa isiniin jechuun jaalladha. Akkuma kana sagaleessa kana immoo xumuraa kana booddee jira deebi'eera baay'een isin jaalladha. Isin kabaja warri haaraa taatan subscribe godhaa warri immoo maatii taatan galatooma share like comment keessan immoo nuuf barreessaa. Turtiin keessan keessummaa koo wajjin haa ta'u. Hi nagaanii fi haraarri ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo warroonni chaanaalii YouTube obsituu jettan jalatti kan argamtan biyya keessa akkasumas immoo biyya alaarra kan jirtan bagaa carraa guyyaa irraa kana ga'u argattanii guyyaa irraa kana geessaniin isiniin jedha. Waaqayyoo inni nu gargaaree kallattii garaagaraatiin guyyaa irraa kana nu argachiisee galataa fi ulfina gurguddaa haa argatu isiniin jedha. Egaa duraan dursee maqaan koo Warqii Kafaniin jedhama. Amma kanan jiru biyya Dubaayidha keessa. Keessummaa kabajaa godhattee istiidiyoo isii yookiin immoo gara obsituu YouTube chaanaalititti naafferuu keetiif duraan dursee obboleettii kabajamtuu fi jaalatamtuu baay'ee kan hin jaalladhu galatoomii siin jedha. Akkasumallee immoo warroonni obsituu chaanaal tuubii jalatti argamtan kallattii garaagaraa irra teessanii asirraa wantoota isinii darbaa jiru hordofaa kan jirtan gamanumaan dhaamsa isinii dhaamu YouTube kana subscribe gochuudhaan share gochuudhaan daawwachuudhaan yaada keessan immoo karaa koomentii nu biraan ga'uudhaan akka nu wajjin turtan jaalalaan isin gaafadha. Tole egaa akkasuma gara YouTube kiyyaallee Warqii Tube jettanii seentanii wantoota baay'ee asirraa barachuu akka dandeessan gamanumaan dhaamsa isinii dhaaba. Har'a buletiin keenya gaaffii fi deebiidha kan isheen gidduu keenyatti nu affeerte gaaffiiwwan gurguddaa fi gaaffiiwwan irraa barachuu dandeenya akkasumallee haaluma keessa jirruuni gaaffii isheen naaf dhiyeessite gaaffii baay'ee itti gammadeedha. Gaaffiin kuni gaaffii tokkoffaarratti hiriyyaan siif maali kan jedhudha. Egaa akka kootti hiriyyaan qooda sadi qaba jedheen ilaala. Hiriyyaa sadarkaa tokkoffaa, hiriyyaa sadarkaa lammaffaa, hiriyyaa sadarkaa sadaffaatu jira akka kootti jechuudha. Hiriyyaa sadarkaa tokkoffaa jechuun hiriyyaa yeroo hundumaa kasi wajjin dhaabbatu yeroo rakkinaa, yeroo gaddaa, yeroo ati boossu, yeroo ati gammaddu akka kan kee ta'ee kasi wajjin dhaabbatu jira. Lammaffaa immoo hiriyyaa ta'ee yeroo hundumaa kasi wajjin hin argamne, yeroo tokko tokko kasi wajjin argamu, yeroo tokko tokko kasitti dhiyaatu, yeroo tokko tokko immoo kan sirraa fagaatu. Inni sadaffaan immoo maqaadhaaf hiriyyaa kan kee yookiin immoo si wajjin jireenya kan qabu akkasumas si gargaaruu kan hin dandeenye yookiin si wajjin deemuu kan hin dandeenye hiriyyaan akkasii jiru jechuudha. Kanaaf anaaf akka kootti yookiin immoo
keessatti hiriyaan bakka guddaa qabu jiran keessatti jechuudha. Hiriyaa jechuun gaa uffata ofii jechuun hin danda'ama. Yoo waaqayyo hiriyaa gaarii sii kennee yoo waaqayyo hiriyaa ciitii kee yoo siif kennee hiriyaa jechuun waan salphaa miti jireenya ati jiraattu keessatti mudannoowwan ta'eewwan gammachuuf rakkina argitu hunduma kan si wajjin argu kan si wajjin hin daawwachuu danda'u akkasuma kan si wajjin hin hirmaachuu danda'u si dhiisee kan hin deemne haala akkasitti hin geeddaramne hiriyaa gaarii hiriyaa akkasii waaqayyotu namaaf kenna. Akka kootti ani hiriyaa qaba. Hiriyaa baay'ee jaalladhu. Kan yeroo rakkinaa, kan yeroo dhiphinaa, kan yeroo lolaa, kan yeroo gammachuu innaallee deemee kanan loluuni kana wanta barbaade gochuu danda'u hiriyaa baay'ee itti dhiyaadha. Hiriyaa baay'ee iddoo dhaloota kootii kaasee hamma biyya ormaa kana jiraadhullee wajjin kanan deddeebi'u wajjin kanan haasa'u yaada garaa koo kanan itti madhu baastee kan nan basaasne guyyaa tokkofillee waa'ee mudaa koo dubbattee kan hin argamne oduu jira mitiidha. Yeroo tokko tokko hiriyoota gidduu seenanii jettee walitti naquun haala garaagaraatiin hiriyoota walitti buusu guyyaa tokkollee kan walitti hin buune hamma ayyaanni waaqayyo nu baay'ate osoo waliif kadhannu otoo wal jaallannu guyyaa irraa geenyerraa isa kana boodillee immoo waaqayyo gooftaa kadhachaa hamma dhuma jireenya lafa kanarraa qabnu akka wajjin hin jiraannu abdii guddaan qaba jechuudha. Akkasumallee taansee hiriyaa jiddu galeessa nan qaba jechuudha. Hiriyaa yeroo tokko natti dhiyaatu yeroo tokko immoo narraa fagaatu wanta narraa barachuu barbaadan yookiin gaafii na gaafachuu barbaadan yeroo qabanitti yeroo itti natti dhiyaatan yeroon immoo itti barbaadellee isaan dhabu yeroon immoo akka hiriyaatti nama kana lakkaa'uu dhiisullee jedhee lakkoofsa keessaa baasee lakkoofsatti deebisullee jira qaba hiriyaa akkasii. Inni sadaffaan hiriyaa koo ta'anii lafan jirree kan nan beenne maalummaa kiyya kan hin beenne garuu hiriyaa wajjin tajaajilu biyya tokko naannoo tokkotti kan dhalanne jechuudha. Akka kiyyatti hiriyoota akkasitti addaan baasee ilaalaa jechuudha. Hiriyaan siif maali kan jedhu anaaf hiriyaan baay'ee kan yerootti aarullee yerootti gaddullee kan boqonnaatti argattu hiriyaa wajjiniin mari'adhu. Walumaa galatti hiriyaan anaaf maal jechuu jedhee isinii ibsuu hin danda'a. Hiriyaan anaaf dahoodha yookiin immoo wanta itti baqa gaaddisa jechuudha. Yoo roobni roobu yoo aduun sitti bahu qilleensa mayyoo qilleensa utti deemtee kan dheessitu dahoodha jedhee fudhadha gabaabumatti. Hiriyaan anaaf dahoo waan hundumaati. Kanaaf immoo waaqayyoof galatu hiriyaa baay'ee itti fayyadamu hiriyaa baay'ee bara koo wajjin dabarse hiriyaa baay'ee umurii koo wajjin dabarse qaba. Siniin jechuu barbaadetanani kanaafuu isinillee asumaan immoo dhaamsin isinii dabarsu yoo jiraate bara keessan keessatti hiriyaa addaan baafadhaa beekaa namni hundi namatti dhiyaateef nama jaallateef nama wajjin nyaatee dhugeef wajjin naannootti dhalataniif waldaa keessatti wajjin tajaajilaniif hiriyaa dhugaa namaaf hin ta'u. Hiriyaa basaastutu jira. Jireenya kee hubachuuf kasitti dhiyaatutu jira. Maalummaa kee hubachuuf kasitti dhiyaatutu jira. Boru deebi'ee si basaasuuf si wanjaluuf yookiin immoo maalummaa kee alatti deemee odeessuuf yookiin sitti inaafuuf jireenya kee ilaalee hiriyaan akkasii baay'eetu jira. Kanaafuu bara jireenya keessanii keessatti hiriyaa adda baafadhaatii wajjin jiraadhaa. Isa immoo hiriyaadha jettanii ofitti qabda yookiin immoo hiriyaa kootti jettanii kan ofitti maxxansitan dabarratti yaadinaa. Hamina isaa hin dubbatinaa karadhaa fi amala gadhee yoo qabaate ofitti maxxansuudhaan amala keessa san barsiisa. Waaqayyoon duratti yeroo hunduma dhiyeessa waa'ee nama sanii yeroo hunduma gaarii godhaa yaada. Waaqayyoonis kadhadhaa fi akka ofii keessaniitti ilaalaa kunuunsaa kennaa bitaafiidha. Sammuusaa boqachiisaa gammachiisaa yeroo inni aaree gaddee isinitti dhufu gaddaa fi gammachuusaa wajjin qoodadhaa isinii jechuu jaaladha. Kanaaf immoo hiriyaa adda baafachuun gaariidha. Hiriyaa mana ofii keessa beeksisan hiriyaa keessa ofii beeksisan hiriyaa ciitii ofii beeksisan addatti baasanii qabaachuun barbaachisaadha isinii jechuun barbaada. Gamanumaan gara gaafii lammaffaatti innaa wajjin hin darbinu. Obboleessa yookiin obboleettii kee irra hiriyaan jaalattu qabdaa kan jedhu walumaa galatti baay'ee amma nama lamaatitti kan ta'an hiriyoota lama jechuudha. Obboloota walitti kanan isaan lakkaawwadhu lafa obboleettiin kun hin naqamnetti na dhaqqabu jedhee kanan lakkaawwadhu umurii dheeraa kana wajjin jiraadhe bu'aa bahii baay'ee kana wajjin dabarse rakkinaa fi gaddaa bara dheeraa kana wajjin dabarse mana barnootaa elementaariidhaa kaasee iskuulitti kana wajjin dabarse qaba. Kanaafiyyuu nan qaba umurii dheeraa kan wajjin dabarse
waa hunduma kan wajjin beennu wanta gaarii wanta hamaa nyaannee kan beennu maal jedhee isiniif kanaafuu gabaabumatti gaafii obboleettii keenyati nan qabaa jechuun hin barbaada gaaffiin inni dhumaa egaa hiriyyaan dhugaa yeroo akkamii si fayyada kan jedhu egaa hiriyyaan dhugaa irra caalatti yeroo rakkinaa kan si fayyadu yeroo hin rakkatiin kan si wajjin dhaabatu baay'eedha kan hiriyaa keenya ta'inillee yeroo gammachuu qabdu yeroo ati karaa gaggaarirra deemtu yeroo sadarkaa gaarirra jirtu hundumtuu sitti dhiyaachuu barbaada sababiin isaa atiyyuu wanta gaarirra jirta atiyyuu sadarkaa gaarirra jirta sirraa barachuu barbaada sirraa fayyadamuu barbaada kanaaf hundumtuu siif hiriyaa ta'uu danda'a yeroo jireenya gaarirra jirtu yeroo gammachuu keessa jirtu hiriyaa jechuun kan yeroo gaddaa ani yeroo akkamii si fayyadu kan yeroo gadda keeti yeroo rakkina keerratti kan hirmaatu rakkina keessan kan sirraa qooddatu sammuu kee kan si bashannansiisu akkaataa ati rakkina san wanta sirra ga'e qorumsa san irraanfachuu dandeessu kan si godhu jechuudha hiriyyaan yeroo akkasii kan si fayyadudha jechuudha walumaa galatti waa'ee hiriyaa irratti yaadni nuti dabalee isiniif kennu yoo jiraate hiriyaa murteeffadhaa isiniin jedheen jira ergaa koo duraa keessatti inni lammaffaan immoo hiriyaa kasiniif ta'uu danda'u nama umuriidhaan isin caaluu fi nama akkasuma sadarkaadhaan xinnoo wantoota baay'ee argee beeku fakkeenyaaf barnoota irratti yoo ta'e sadarkaa iskuulii kan ga'ee akkasuma koolleejjii yuunivarsiitiitti kan dhiyaate hojii garaagaraa kan qabu akkasumallee karaa hojii waaqayyootti nama cimaa nama si gorsuu danda'u nama dubbii sagalee waaqayyoo si barsiisuu danda'u nama karaa waaqayyoo irratti si jajjabeessuu danda'u qabu filachuu qabdu nama sinii gadiitti michinaa jechuun nama si gadii gadi tuffadhu siif hin ta'u osoo hin taane nama yaadan bilchaataa nama sagalee waaqayyootiin bilchaataa barbaachisaadha maaliif bilchinni isaa sun sillee si bilcheessa guddinni isaa sun sillee si guddisisa inni lammaffaan immoo hiriyaa akkamii baafachuudha kan isin qabdanii hiriyaa amala obsa qabaachuu qabu itti dhiyaachuu qabu namni obsa qabu namni waan hundi obsaan danda'u waan gaarii irraa barataa obsa irraa barataa jechuudha walumaa galatti hiriyaa waaqayyoon sodaachuu beeku hiriyaa mana waaqayyoo keessa deddeebi'uu beeku hiriyaa gaa'elaallee yoo ta'e yoon hiriyaa nama gaa'ela qabutti illee yoo siiqan nama gaa'ela isaa san keessatti fakkeenyummaa gaarii qabu abbaa manaa isaatiif fakkeenyummaa gaarii kan ta'e jaalalaan abbaa manaa wajjin kan jiraatu maatii isaa jaalalaan kan guddisu mana isaa keessatti tartiiba eegee qulqullina mana isaa qulqullina gaa'ela isaa jireenya isaa akka gaariitti kan eeggate kan nama hawwisiisu itoon akkas ta'e itoon abbaa manaa ebiluu sanitti abbaa akka manaa akkasii qabaadhe nama si jechisuutti dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha sababni isaa boru gaafa gara gaa'elaa deemte akka nama saniititti jiraachuudhaaf keessi kee baay'ee si kakaa'a jechuudha kanaaf nama amala gaarii qabu nama hojii gaarii hojjetu nama waaqayyoon sodaatu nama yeroo hunduma kadhannaa kadhatu nama yeroo hunduma sagalee waaqayyoo keessatti si gorsutti siiquun barbaachisaadha nama akkasii filadhaan isiniin jedha egaa walumaa galatti warroota faallaa keessan ta'etti michina yoo michitanis akka aadaa keenyatti yookiin akka aadaa saba oromootitti wal jaalachuun wal kabajuun wajjin nyaachuu wajjin dhuguun aadaa keenya haa ta'u malee hiriyaa dhoksaa kee beeku hiriyaa iciitii kee beeku hiriyaa mana kee beeku hiriyaa keessa kee beeku murtaa ta'uu qabaatu keessumaa baroonni kun baroota baay'ee ulfaataa baroota baay'ee hamaadha waan ta'eef hiriyaa nata ofitti dabaltee hiriyaa wajjin jiraatu hiriyaa murtaa sirriitti nama san kan beektu haala isaa eenyummaa isaa jireenya isaa kan beektu ta'uudha kan qabaatu gaafiin fi deebiin keenyarraa kana fakkaata yeroo biraallee immoo haasawaa adda addaa taphaa adda addaa gaafiif deebii adda addaa qabannee isiniif hin dhiyaanna karaa obsituu YouTube seentanii ergaa kana dhaggeeffattanii sheer godhuudhaan akkasuma immoo asirratti wanta gaafii isinitti ta'e wanta immoo nu gaafachuu barbaadan haasawa keenya keessatti wanta gaafii isinitti ta'e karaa koomentii nu dhiyeessaa akkasumallee warqii YouTube jettanii seentanii tuubii kallee sabiskiraayib naa godhuudhaan akka na jajjabsiistan abdii qabantii guddaan isin biraa qaba sagantaan keenya irraa qabnu asumarratti xumuraa nagaan turaa shaaloo